Welcome to our channel. Baga gara YouTube keenya dhuftanii barumsa irraa kanaan immoo waa'ee abstract noun jedhamu barannaa jechuudha. Do you know what exactly abstract noun is? Abstract noun kan jennuun maal akka ta'e namni beeku jira? Alright, ka waliin ilaallu ta'a. Abstract noun is a word from something that cannot be seen but is there jedha. Abstract noun kan jennuuni maqaa ta'ee gosoota maqaa ta'ee wanta nuti ijaan arguu hin dandeenyedha. Cannot be seen but is there. Garuu ni jira ijaan immoo arguu hin dandeenyu. Maali wanta akkasii? Asirratti immoo maal jedha? It has no physical existence jedha. Abstract noun kan jennuun kuni it has not physical existence. Qaamaan jechuudha. Qaamaan hin jiru, tuttuquu hin dandeenyu jechuudha. Harkaan qabuu hin dandeenyu. Qaamaan isa qaamaan qabu jechuudha. Numa jira garuu qaamaan qabu. So kun maal jechuudha? Ifa ta'aa deemaa jechuudha. Don't worry about it. Generally jedha, it refers to ideas kan wanti kun ilaallatu yaada jechuudha. Yaadni sun ni jiraata, yaada san immoo ijaan arguu hin dandeenyu, harkaan tuquu hin dandeenyu jechuudha. Yaadootuma fedheeyo yaada adda addaatu jiraata. Kan biraa qualities jedha, qulqullina kan ammoo harkaan tuquu hin dandeenyu, qulqullina jenna maleedha. Conditions haalota adda addaa wantoota kana hunda wanta jiruudha garuu harkaan tuquu kan hin dandeenye yookiin immoo qaama kan hin qabne jechuudha. Akka namaa, akka mukaa, akka wantoota akka reefu ilaalle jechuudha. Akka namaa, akka mukaa yookiin akka soofaa yookiin immoo akka chairs jennee viidiyoo amma duraatiin ilaallee jechuudha. So for example, truth jedha, dhugaa jechi jedhu. Truth jechuun dhugaadha. So dhugaa tana harkaan tuquu namni danda'u hin jiru jechuudha. Dhugaan dhugaadha, yaadaan beekna jechuudha. Yaada. Lies jedha, soba jechuudha. Sobninis wanta qaama qabu miti, wanta nuti harkaan tuqnu miti. So yaadaan akka sobate, sobni wanta jechaan jiru jechuudha. Happiness jedha, akkasuma happiness jechuunis gammachuu jechuudha. Wantoota kana hunda wanta yaadaan jiru malee kan harkaan tuquu hin dandeenyedha. Sorrow akkasumatti gadda jechuudha. Time yeroo ta'e ammas akkasumatti yeroos sa'a hangana sa'aatii akkasi jennaa, guyyaa akkasi jennaa garuu harkaan tuquu hin dandeenyu jechuudha. Friendship akkasuma hiriyummaa yookiin immoo saahibummaa kan jennuunidha yeroo tokkotti. So wantoota kanneen hundaa'u fakkeenya amma kan nama kun hundi isaatu fakkeenya abstract nouniti jechuudha. I think I hope this is clear. Ifa jedheeti yaada. Having said so, now let us move to exercise. So kana jechuudha gara shaakalaa deebinu. Gaafilee kanneen yoo ilaalle is gonna be very clear. Haalaan ifa ta'aa deemaa jechuudha. So question number 1 says love is an abstract noun jedha. A. True. B. False. Jechi love jettu jaalala jettu abstract nounidha jedha. True dhugaadha moo false soba tahaa jedha. Deebiin isaa the answer is A. True dha jechuu dhugaadha. Jechi love jettu abstractidha jechuu waan harkaan qaqqabamuu hin dandeenyedha. Question number 2 sadness is an abstract noun. Jechi sadness jedhu yookiin immoo gadda jedhu abstract nounidha jedha. A. True. B. False. Kamta dhugaa moo soba? The answer is A. Deebisaan isaa jedha. True dha jechuudha. Gaddallee harkaan qabuu hin dandeenyu wanta qaama hin qabne jechuudha. Gaafiin sadaffaan freedom is an abstract noun jedha. Freedomiin hoo maali? Mirga jechuudha, wanta akka mirgaati. Freedom of speech yoo jennu mirga haasa'uudhaati. Okay, so kanneen harkaan qabuu hin dandeenya. A. True. B. False. Deebisaan isaa maal ta'a? The answer is A. True dha jechuudha.
wantoota akkasii kana freedom kana harkaan tuquu hin dandeenyu. So abstract noun ta'a. Question number 4. Sky is an abstract noun. A, true. B, false. So sky yookiin samiin abstract noun moo miti kan jedhudha. True yoo ta'e A jechuudha, false immoo soba jechuudha. So kam ta'a deebisaan isaa? The answer is B, true. Skyin abstract nounidha. Samii yeroo jennu akka saayinsitti samiin qilleensuma waan takka waan harkaan qabamuu hin dandeenyedha. Garuu immoo samiin qabamuu ni dandeessi. Akka saayinsitti immoo akkasuma ta'a jechuudha. Wanta yaadaan samii yeroo jennu wanta yaadaan jiru jechuudha. Harkaan tuquu kan hin dandeenye. Asirratti honesty is an abstract noun jedha. Asirratti honesty miti dogoggoraan dubbifamuu danda'a. Achiin dubbifnu orraa kaana jechuudha. Wantoota akkanaa kana. Honesty is an abstract noun. Honesty jechuun amanamummaadha. Amanamummaa jechi jedhu gosoota maqaa keessaa abstract nounidha jedha. True or false? True or false? Deebisaan true dha moo false dha jedhu ilaalaadha. So deebisaan isaa A. The answer is A. So maal jechuudha? Honesty jechuun wanta ati harkaan qabachuu hin dandeenye akkuma kan reeffuti. Currency is an abstract noun jedha. Currency yookiin immoo maallaqni wanta nuti harkaan tuquu hin dandeenye abstract noun kan jennuun keessa galaa jedha. A, true. B, false. Kam ta'a jettanii yaaddu? The answer is false jedha. Deebiin isaa soba jechuudha. False. Maaliif soba ta'e? Asirratti himni kan jechaa jiru currency yookiin immoo maallaqni is an abstract noun jedha. Maallaqni wanta yaadaan wal qabatu wanta harkaan tuquu hin dandeenye tokko waan jedheef kun sobaa akkas ta'uu hin qabu. Deebisaan false dha. Currency'n abstractidha miti jechuudha. Courage is an abstract noun. A, true. B, false. Kam ta'a deebisaan isaa? The answer is A. The answer is A. Okay, it is true. Dhugaadha jechuudha. Courage maal jechuudha dura? Courage'n maal jechuudha? Kaka'umsa yookiin immoo kaka'umsa jechuudha. Wanta si kakaasu tokko. So wanni akka kaka'umsaa maali? Wanta harkaan tuquu dandeenye yaadaan wanta jiru jechuudha. So abstract nounidha. Deebisaan isaa sirriidha jechuudha. Fragrance is an abstract noun jedha. Fragrance maal jechuudha? Itti yaada. A, true. B, false. Deebiin isaa B dha. B'n maal jedha? False. Soba jedha. Fragrance is an abstract noun jedha. Fragrance jechuun foolee jechuudha. Fooliidha. Fooleen foolee ishee urgaa ta'uu danda'a. Wantoota akka shittoo yookiin immoo wantoota urgaa'an adda addaa ta'uu danda'a. Foolee badduu ta'uu danda'a. Waanuma hundaafuu fragrance'n fooleedha. Is an abstract noun jedha. Asirratti himni hima agartee abstractii ta'e yookiin immoo kan yaadaan jiru jedha wanti foolee qabu. Asirratti deebisaan isaa maal ta'e? False, sobaa jedha. Fragrance'n wanti foolee qabu wanta nuti qabuu dandeenyu ta'uu baatus wanta nuti agarruudha jechuudha. Fooleedhaan agarra waan ta'eef so inni kun adda. Foolee wanti ati agartus wanta qabatamaa yookiin harkaan qabuu dandeenyu ta'uu baatus wanta nuti agarre jechuudha. Wantoota miira qaama keenyaatiin agarru keessaa tokko yoo kan ta'u ta'e harkaan tuquu baannus so abstractiin ta'u jechuudha. Yaada keessan galu maaliif jennaan harkaan tuquu baannus fooleedhaan beeknee jirra jechuudha. Maal akka wanni sun ta'e so saniif wanti akka fooleedhaa kuni shurufkaa yookiin foolee jechuu dandeenya. Maal keessa galaa? Concrete noun kan fuulduratti barru waa'ee concrete nounii keessa galaa jechuudha. Wanta qabatamaan jiru kan yaadaa kan hin taane jechuudha. So deebisaan isaa biidha jechuudha. Falsedha. Wanti foolee wal qabatu hundi isaatu wanta abstractii hin ta'u. Okay, concrete keessa galaa jechuudha. Maal jedha? Water is abstract noun. Water is
an abstract noun jedha. A true, B false. Deebiin isaa B dha. B jechuun immoo false, soba jechuudha. Bishaan is an abstract noun. Nounii abstractii keessa galee jira jedha. Bishaan abstract nounidha jedha. So bishaan harkaan tuquu dandeenya, ijaanis arguu dandeenya. Kanaaf bishaan maqaa yaadaa waan akka yaadaatiin wal qabatu osoo hin taane wanta nuti harkaan tuttuquu dandeenyu concrete noun. Kutaa itti aantu keessatti kan ilaallu waa'ee harkaan qabuu dandeenyu, kan fooleen arguu dandeenyu, wantoota akkasiisan keessa galee jechuudha. Gaafiin itti aanu joy jedha. 10ffaa ta'uu isaati. Joy is an abstract noun. A true, B false. Deebiin isaa A dha. Joy jechuun gammachuu jechuudha. Is an abstract noun. Maqaa abstractii keessaa tokko jedha. True dha false dha jenne A dha, deebisaan true dha jechuudha. Walumaa galatti barumsi keenya kanarraa isa kana fakkaata. Viidiyoon kunis yoo kan isinitti tolu ta'e like godhaa, share godhuudhaanis namoota biraatiin gahaadha. Yaadas yoo qabaattan as komentii jalatti nu kaa'uu hin dagatinaadha. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Have a wonderful time.